Then wind erosion and deposition kan jedhu paartii dhumaati. So na wajjin turtii gaarii qabaadhaan isin jedha. Wind erosion and depositions. Qilleensaan kuufama. Harama biyyee kan qilleensaan akkasuma harama kuufame isallee wajjin kan laallu ta'a jechuudha. Wind action is very powerful in the desert, in the semi-desert areas. Qilleensi yookaan haramni biyyee qilleensanii kun is very common in desert area. Naannoo roobni jira, naannoo gammoojjii fi naannoo semi-desert means naannoo baddaa ta'e, badda daree naannoo ta'e jechuudha. Especially it is very close to the desert area. Haalli qilleensaanii baay'ee walitti dhiyaata. So it is very common in wind action naannoo kanatti baay'ee common jechuudha. Wind erosions and the deposition form different landforms. Qilleensi yookaan haramni biyyee qilleensanii fi kuufamni biyyee qilleensanii kun lafa landformii gosa adda addaa uumuu danda'a. The first one is sand dune. Sand dunes means a little and a small hill of sands that formed by the action of winds. Baay'ee xiqqaadha akkasuma hiilii yookaan lafa ol ka'aa yookaan kuufama biyyee qilleensi bakka adda addaati haree fidee naannoo tokkotti walitti kuusuun kan uumamudha jechuudha. Because of the wind action. It is very little and a small hill. Small hill yookaan lafa ol ka'aa xiqqoo takka jechuudha. Inni lammaffaan barkaanidha. Barkaan means small hill of sands. Sand jechuun cirracha xiqqoo ol ka'aa ta'e that has crescent moon of shapes. Boca ji'aa kan qabu. Boca ji'aa yookaan moonii kan qabu. Boca ji'aa kan qabu kan naannoo gammoojjii adda addaatti argamu jechuudha. Kuufama isaa jechuudha. The third shape is what? Loess deposit. Loess deposit jechuun are a fertile soil in the desert deposited by winds. Fertile soil jechuun biqiltuu yoo biyyee fertile means kan biqiltoota illee mijataa taatu kan gabbina kan qabu kan accumulated or deposited by the winds. No. Kan qilleensaan naannoo gammoojjii keessatti kan kuufamu. This large loess deposited in North China. Fakkeenyaaf North China keessatti fakkeenyaaf kan asii kana jechuudha. Biyyeewwan gabbina qaban kan qilleensaan fidanii asitti kuufaman. Inni kun wind action kun saanduunidha. Saanduuniin xiqqaadha. Hiiliidha garuu akka gaaraa fakkaata garuu it is very xiqqaadha. Baay'ee xiqqaadha. Barkaaniin ammoo look boca maal qaba? Boca ji'aa qaba. Small hiiliidha. Garuu yoo wal bira qabnee ilaalle isa kanaatu irra guddaan. Kun boca ji'aa qaba. Loess diin ammoo isa kanaa jechuudha. This is found in North China. Kaaba Chaayinaatti gammoojjiidha. Biyyee fertilii taate biyyee taate qilleensi haree achitti wanni ta'a jechuudha. The second concept today analyzes erosion and deposition by sea wave. Kan amma konseptiin lammaffaan har'a kan ilaallu immoo harama biyyee fi kuufama isaa by sea wave. Bubbee bishaanitiin yookaan bubbee bishaanirraatiin jechuudha. The sea water perform both erosions and depositions. Bishaan garbaa harama biyyeetiif sababa ta'uu danda'a. Akkasuma kuufama biyyee takkaatiif sababa ta'uu danda'a. How? The feature formed by the work of the sea. Akkamitti yoone the feature yookaan kan inni fakkaatu yookaan haalli bocni isaa itti formed by the work of the sea along the coastal lines. Xarafa bishaan sana jechuudha. Coastal land means yeroo garbi guddaan tokkoo fi lafti qaamni lafaa itti wal tuqu jechuudha. San keessaa beaches. Beachiin isa tokko. Beaches the strip of the land along the sea coasts. Strip of the land. Lafa cirrachaa kan naannoo sea coasts. Naannoo garba gurguddaa irratti kan argamtu galaana afaaratti it is varied type of sediments. Cirrachistoota gosa adda addaa kan ifirratti qabatu jechuudha. Fakkeenyaaf biyyoota akka addunyaa irratti biyyi beekamtu biyya sana Indoneeshiyaa fudhatuu dandeessanii biyyoota akka Awurooppaa biyyoota Ispeenii fi dabalatee Poorchugaal dabalatee biichiidhaan baay'ee beekamaadha. Biyyoonni hedduun kana ittiin bashannananii jechuudha akka bashannanaatti. Inni lammaffaan Spitidha. Spit jechuun a narrow ridge of sands.
baay'ee naaroo kan walitti hacuucame yoo ta'u, ridge means lafa boca biyyee kan sandii yookaan cirracha bakka takkatti kuufame. It projects the project into the seas yookaan project into the seas kan garbatti kara garbatti dhiyaate yookaan xarafa garbatti kan kuufamu yoo ta'u, but it attached to the land. Sea wajji walitti hidhamanis ni qaba. And also attached to the land. Lafa wajjilee walitti hidhatanii qabaachuu karaa lachiinuu waan indiyya. Karaa tokkoon lagatti yookaan bishaan sanitti kan maxxanee kan jiru yoo ta'u, karaa tokkoon ammoo lafatti kan maxxanee jiru jechuudha. Asirraa fakkii irraa hubatuu dandeessan. Inni sadaffaan ammoo laagoon jechuun the area of salt waters naannoo bishaan soogiddaan jiru separated from the sea by low sand banks. Naannoo bishaan soogiddaan jirutti garbaa fi bishaan soogiddaa san yeroo itti separate godhe by what? Loss of sand banks. Sababa loss of by the way laagoon jechuun soogidda kuufamee taa'achuudha yookaan naannoo sanitti saandiin sun yookaan wanni sun kan kuufamee bishaanii fi kan adda baasu jechuudha. Fakkeenyaaf fakkii kana irraa ilaalee beach jechuun isa kana yeroo xarafa bishaanitti bishaan harama biyyee underground irraa fidee as baasu jechuudha. Afaanitti baasee dhiisee deema. Inni biraa immoo speed jechuun isa kana isa lammaffaarra jiru kana ilaaluu dandeessanii. Inni biraa laagooniin ammoo from the left to the side bitaa irraa karaa harka mirgatti yoo kan laallu ta'e asirraa isa kana jechuudha. Konseptiin dhumaa kan arra nuti ilaallu mass wasting or the movement. Mass what does it mean? Maal jechuudha? Mass wasting refers to the down slope movement of the rock. Yeroo kattaan tokko down slope karaa gaditti sochii kan godhu yoo ta'e jechuudha. Downward slope means upward and downward. Downward means gaduu jechuudha yookaan downward gadeetti yeroo sochii godhu. Regolis in the soil under the influence of gravities. Yeroo kana kattaa haa ta'u, regolis haa ta'u, soilii haa ta'u, sababa giraavitiitiin yeroo sochii godhan wasting or mass wasting jennaan or movements. Sababa kanaaf boca lafaa irratti wantoonni adda addaa dhufuu danda'a. The first one actual gravity is controlling factor for mass wasting. Activity sababa gravitiitiif controlling factor for mass wasting wantoonni adda addaa ta'uu danda'a. These are the other factors and the major one is what? Water, bishaan, angles of the slope, activity of the people, gocha namoota, bishaan, sochii bishaanii ta'uu danda'a. The angle of the slope, angles means kofa yookaan angilii isarraa ilaaluu ta'uu danda'a. Sababa kanaaf gravity sababa mass wasting movement uumamuu danda'a. Mass wasting movement jechuun by the way yeroo downward slope rock haa ta'u, soil haa ta'u yeroo gadi citu jechuudha. Ifumaa isaatii sababa gravity ta'uu danda'a jechuudha. Waters tokko irratti bishaan akkamitti dhiibbaa gochuu danda'a? Water can increasing the weight of materials and reduce the frictional strength making more susceptible to mass wasting. Bishaan hamma waan takkaa yookaan weight isaa hanga waan tokko dabaluudhaan reduce the frictional strength. Frictional strength yookaan hamma lafa isaa ta'u wanni sun dandeettii qabatuu isaa gad buusa. Making it more susceptible to mass wasting. Akka bakka lafti sun cituuf yookaan akka susceptible ta'u saaxiluu danda'a jechuudha. Because fakkeenyaaf wanta hanga isaa dabaluu danda'a bishaan yeroo wanta akkatti naqame. So kun ammoo haala kanaan mass wasting movement uumamuu danda'a jechuudha. The second one is the angle of slope. Angle of slope jechuun angilii kofaa irraa yookaan kofa slope isaa irraa yookaan ammoo sulula isaa irraa dhaabbannee ilaalla. Steeper slope more prone jechuun saaxiluu jechuudha. To mass wasting as a force of gravity. Sululli gadi fagoon yookaan sululli dhiphoon yookaan gravity isaa strong godhuu danda'a yookaan steeper gradient godhuu danda'a jechuudha. The final is the activity of the peoples
when people often creating favorable condition for mass wasting along the steep and unstable slopes. Steepy gadi fagoo fi isa unstable yookaan isa socho'aan taanirra yeroo mass wasting activity yeroo godhuu jiraachuu. The mass wasting condition along the steep and unstable slope irratti yeroo uumamu due to the farming yeroo qonnaafaa ta'uu danda'a. Overgrazing yeroo humnaa ol biqiltoota bineensota dheechisanii lafa tana wanni godhan gravity sababa gravity lafti cituu dandeessa jechuudha. It is different part of Ethiopia. The mass wasting occur. Ethiopia keessatti bakka hedduu taate. This phenomenon is resulted from in destructions the human life and the property. Kun ammoo mass wasting timing kun ammoo jireenya namaa akkasuma qabeenya fi wantoota adda addaa dabalatee saaxiluu danda'a. Boqonnaa kana asumarratti xumurra. Kun master class dha. Galatoomaan isin jira. Jabaadhaa.